torbarrat yoodatan ilaaltan gara ergamaa wanda fedhe deebi'an ergaan kun isa qulqulluu isa dhugaa banaa Daawit barkaa qabu isa wanti banu namni tokkollee cufuu hin dandeenye isa wanti inni cufuus namni tokkollee banuu hin dandeenye sana biraa dhufe jedhii caafi ergichi ani hojii kee beeka ati humna xiqqoo qabda garuu dubbii koo hidheetta maqaa koo hin ganne kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye sii kenneera gada sii banaan jedhe balbala banamaa jedheeka balballi banamu kuni karaa tokko icciitiin okkataa guddaan inni qabu maaliin hojjetan namoonni baay'ee sababii cubburraa kan ka'e sababii abaarsaarraa kan ka'e kufaatii Addaami fi Hewaan irraa kan ka'e balballi jireenya bara baraa namatti cufamee ture namni Waaqayyo wallabanii turan seetan akka malee ilmaan namoota irratti yakka dalagsiisuudhaan dogongorsiisuudhaan abboommii Waaqayyoo cabsisiisuudhaan maanoo keessa galchuudhaan yakka guddaa dalagsiisu egaa sababii Addaami fi Hewaanitti addunyaan kun siqaa'ii guddaa keessa namite seetan qabadhaadha kan seetan yoomiyyuu dhimma Waaqaan qabu seetan yoomiyyuu dhimma Waaqayyoon qabu gaafattanis maaliif Waaqayyo guddaa akka ta'e beek Waaqayyo akka isa rukutu beek Waaqayyo mootii akka ta'e beek garuu maal godhaa siin dogongorsiisee Waaqa biisii walitti naguudha hojiisaa harka golkaasika yeroo tokko namnu seetana fakkaata of eegga siifi Waaqa walitti buusee mana Waaqatii garsi baasa Yesuus jedhame la gargaare laaga kanarraa kan ka'e Yohaannis ergaa kana iddootti argee qaba caafinaan jedhe isa qulqulluu kan ta'e dhugaa kan ta'e bantuu Daawit kan of harkaa qabu halinni badetti kan namni obsee balbala karaa tokkoo kan ta'e furtuu sammuu isaa harkaa kan jiru furtuu sun immoo lafee Yesuus irraa dhiiga Yesuus irraa hojjetan harka golkaasika ati mool seentaamin jedhe maaloo maalin duudhabbane dabadabamuu dhabbane tuffatamuu dhabbane hariyatamuu dhabbane dhiiga dhangalaasuu dhabbane egaa balbala Waaqayyo sii bane jireenya bara baraa kana keessaa si baasuudhaaf baay'ee isaa duula sitti baa'u garee hedduutu jira rakkina hedduutu jira qormaata hedduutu jira balbala Waaqayyo bane sana akka seenuu qabda alatti nafi jedhu sii banameera banameera dabishee jireenyi bara baraa si eeyyamameera dabishee carraa argatteetta dabishee yeroo inni si baname yeroo tu si ga'e carraan akka dhaloota kanaa qabu jiru baay'ee mana qaallutti fixan baay'ee sirbarratti fixan sagalee isaanii sirbaan dubartiitti sirban lagatti sirban nama takkaaf sirban hindu'an jireenya bara baraa hin qaban ati Yesuusiif sirbita badhaasa warqii si eeggata inni kaan hoolaa bitee seetanaa galche lagarratti dhiiga dhangalaase qotiyyoo isaa qale carraati qabdu kana ormiin arganne misiraachi an akka saba kanaa carraa qabeen hin jiran itti fayyadamuu hin dandeenye seetana harkaa Yesuus akka jedhe kan Waaqayyo abbaan rakkoo nama argee dararamuu nama argee fokkorsa seetanaa argee akka jedhe tokkicha ilma koo biyya lafaatti ergaa dhiigni isaa dhangala'uu qabaa furtuu seetanni fuuta kanan harkaa deebise Yesuus karoora hojjetanii Ameerikaa keessa irraa isaa karoora Waaqaa keessa jira daa'iyyaa dabalaa warri karoora Waaqayyoo keessa jirtan mootummaa Waaqayyoo bichaa odoottaan biyya lafaa kanarrattu wangeelli balbala hedduu banaarra balbala hojii hin banaarra balbala guddinaa hin banaa karaa hundaa sitti banamaadha sababiin du'uu gooftaa Yesuus Kiristoos isa Addaami fi Hewaan harkaa seexanni goyoomsite furtuu jireenyaa harkaa buute gooftaa Yesuus Kiristoos immoo seexana gad darbate achi gadi wayii warra du'a biraa dhaqee furtuu harkaa fuudhee deebi'ee ka'e gaafa du'ee du'aa ka'u Phexros fa'a Yohaannis fa'a Yaaqoob fa'a warri wajjin turan isa waan hin fakkaanneef gargar ba'an waggaa sadii warra wajjin turerraa bifti isaan jijjiiran hamalli isaan jijjiiran hamala biyya lafaarraa hamala mootummaa Waaqayyoo hamala biyya lafaarraa hamala furtuu Daawit harkaa qabu hamala du'aarraa hamala jireenya bara baraa hamala dabquurraa hamala dabqa bitachuu hamala rakkina baachuurraa hamala dhaloota jiraachisuun geeddarame
furtuun geeddaramuudha malee hin baduuti. Hin geeddaramu. Si geeddarawan. Hadagaa seetan ittiin dheessan mootummaa isaan galtu sirraa lafaan dhaheeti Waaqayyo bifa haaraadhaan si kaasa. Inni furtuu Daawit harka jiru suni natti dubbata caafinaan jedhe. Wanti caafamu waan dhalootatti darbu. Of harkaa qabaa jedhe furtuu. Wanta ani banue eenyu cufu. Wanta nani cufe immoo eenyu banu. Waan lama dubbata. Cufuus banuus itti cufuu irraa banuus kan danda'u ilma Daawit harkaa. Yesuusitti warri amantan yoo barbaadde diina keetti cufa si immoo si bana Waaqayyo. Furtuun kun cuftuus battuus maaliif ta'e namni hundumtuu balbala cufateera maal akka ta'u waan barbaachifne akka seenne qulfii barbaachisa. Misiraachi kan keemmoode Waaqayyo yeroo hundumaa banaadhaa. Balballi mootummaa Waaqayyo si bana baadhaa. Si bana meedha maqaa Yesuus. Banuu sin danda'a, cufuu sin danda'a. Maal jechuudha kun? Tokko balballi baname mootummaa Waaqaa. Balballi cufamu balbala Siyoon. Balbala du'a bara bara. Balbala habaarsaa. Waaqayyo cufeera. Furtuun kun lafeerraa, dhiigarraa, lubbuurraa, qaama Yesuusirraa kan hojjetamedha. Abbaan argettiin banuu hin danda'u, harkaa fuudhuu hin danda'u. Wareegama irra jira. Coba dhiiga Yesuusin baatee galaa jirta. Si cobe. Xab jedhe faana si ta'e. Xab jedhe Waaqayyo lafa salphinaatiin si kaasa. Inni jabaa Waaqa harka galeera sodaatitti. Egaa waldaa kana maal jedhaan ani hojii kee beek akka hordofaa jiru ibsa. Ati humna xiqqoo qabne garuu dubbii koo eegdetti. Maqaa koo sin gad kunooni balbala banamaa fuula kee dura jiru namni tokkollee cufuu hin dandeenye sii kennee. Odoo carraan himaataa wayii sin ga'e kobilistoonni nama ni iyyitu ililleedha. Mootummaa Waaqayyoo carraa sinii baheef akkamitti teessu. Hambaroota baay'eedhaa namni baay'een dhabe. Hambaroota baay'eedhaa carraa sana bira warri du'anas deebi'anii isaa gaduu hin danda'an. Ati garuu hafuura Waaqayyoo fidee miila isaa jalatti si qote dhaabee jira. Gaafa Yesuusin amantu nama dhalli hin guddanneefiitu guddate. Gaafa Yesuusin amantu nama duukaeetu du'a oole. Gaafa Yesuusin amantu taphala dhaquu dhifteti waldaa dhatte achitti fayyitee galtee ati. Abaarsa mana keerraa ka'e sirraa ka'e. Inni banne sun balbala maalitti? Hiika ishiin balleessinaa natti himaa. Balbala jireenya bara baraa. Kan inni cufu immoo balbala safam du'a bara baraa. Hin badan hin cufas. Caaf naan jedhe. Waldattii sanatti ergaa kana dubbate. Ani si beeka jechuun maal jechuun si gidduun oola. Si wajjinan jira. Ati quba qabdu malee. Humni kee xiqqoodha. Maqaan kee isa ittiin dhalatte ni waamamtu bara waan si kabaju. Maqaatu si moggaa. Isa furtuu Daawit of harkaa qabu. Balbala gaannoo kan cufu. Balbala du'aa kan cufu. Balbala jireenyaa immoo balee kan du'e. Ilma Daawit. Jaarsi dhukkubsataan tokko karaarra taa'ee maal jedha? Ilma eenyuudha? Ilma Daawit maal nama godhu? Maaliif nama ariidhe? Amalli Yesuus nama akkamii jaalata? Nama yakka isaa himatu. Nama cubbuu isaa himatu. Namni fayyuun dura jalqaba dura haraara Waaqayyoo daawachuu qaba. Kana qorateera jaarsi karaarratti. Amala Waaqaa qoratee. Namni tokko tokko iyyuu biiroo wayii gisee amalli isaa akkam ilaala? Amala namaa qorata. Dhugumas immoo amalli namaa hojii namaati. Amalli keenya immoo dhiiga Yesuusiin geeddarameera. Balbala banamaa dura dhaabattanii warri buusan. Furtuutti hojjedhu jedhe, nagargaar jedhe, akkanumatti baneera bakka. Seetan naa dhaga'u naa banameera jedhe jireenyi bara bara. Jedhe bee? Tokko tokko fuudhuu wallaalee waa walii fuudhuu dhabee magaalaa keessa jooraa wal. Odoo jilba gadi qabee Waaqayyo isaa taatuun qopheessa. Harka kee warra aksitu shittaa mul'isa Waaqayyo. Feesbuukii nama tokko tokko odoo mataa sarraa futanii ilaaltanii gaalaarii isaa jala. Kan dargaggoota dhiiraa shamarran babbareedduu afaan isaanii qalamii dibame achi keessatti argamu. Mataan isaanii immoo mishingaa gammoojjiin bal'ase fakkaata. Hidhiin isaanii immoo saree qeeraa keessa oolte fakkaata. Mucaan suura dubartootaa olii amma gadiitti ministeera dubartiiti ta'uun beeku. Warri qabeenya kanatan immoo konkolaataa ammayyaa kan guuteera moobaayilii isaa keessa. Konkolaataan baay'eesi dubaroota kanan baay'isiin takkuma si gaa'edha. Ishiin daangoftu cubbuu fooyyeffata namni tokko fuudheen isaa galaa tokkolanya namni isaa si galchu hin jiru kana booda intala kee baana baddaa waldaan akkanaa jiru
fuudheetanan diingatan dogongoreen maal? Waasina mana kee fanarrala inni baru inni cufu Yesuus ani si wajjinaan jira. Warri balbaloonni gaa'elaan irratti cufameettan hin bana Waaqayyo. Humna qabu warri jettan. Humna guddaa warri qaban qabeenya jechuudha. Beekumsa jechuudha. Humna guddaa qabaatanii amanamummaa dhabuun isa badaa. Humna kee beekan ati dubbii koo hin qabne kanaaf Aliin balbala banamaa eenyu cufuu hin dandeenye fuula kee dura kaa'ee. Warri dubbii Waaqayyoo leeyge qabeenya qabu beekumsa qabu isaan kun garuu Waaqayyoo sodaatu qabeenya qaban hiyyuma qabu rakkoo qabu dhukkuba qabu misoomni isaanii gadi bu'aan Waaqayyo immoo akkas jedhee kaawwaddattiidhaan ilaahe haali simee balbala banamaa isa homtuu cufuu hin dandeenye fuula kee dura kaa'e. Bakka durii hin jirtu nama si badii jiru si fuuldura hin kaa'e ergaatti naani balbala banaa malee cufaan hin jiru wani balballi cufaa jedhamu hin jiru wani ati garuu humna xiqqoo qabdaa amanamummaa guddaa qabaadhu wani Waaqayyo si beekaani si banameera ilaa dhaggeeffadhu ani ergaa nama baay'ee dubbachaa jira Waaqayyo akkana jedhe natti cufameera nama natti cufe hiriyaan natti cufe obboleessan natti cufe maallaqa dhabuun natti cufe halarraa nama dhabuun natti cufe warri jettani har'aa kaasee isa jabaa furtuun harka jiruun banameera. Gabaabadhumatti iddoon kun kan inni nu barsiisu tokkoffaa amanamummaa Waaqayyoo ilaala. Maallaqas dhabe hiriyaas dhabe waan ammarra jirtu xiqqoo kanarratti amanan. Dandeettii xiqqoo si harka jirtu kanatti hojii xiqqoo si harka jirtu kanatti amanan. Mana keef amanan waldaadhaaf amanan biyyaaf amanan dhalootaaf amanan amanamummaa Waaqayyoo waliin qabdu akka Waaqayyoo balbala sii banu godha. Amanamuun kee balbala lafarraa bichaa miti balbala samii banee si agarsiisa. Namni amanamaan balbala dhiiga walichaan baname san seenuun sana qorichi argameera. Qoricha Waaqayyoo irraa argattan kana akka salphaatti ilaalina. Amanamummaa isin barbaada. Lama dadhabbiin kee sin daangessu. Atillee dadhabaadha. Atillee dadhabeekkan. Atillee hiraan qabu. Atillee cufaadha balballi lafa dura jiru. Atillee bara namba'u jetta miti Waaqayyo garuu akkana hin deemta waggaa deemtu immoo faanni miila keenna gaamaa dadhabbii kee Waaqayyo hin daangessu gatamuun kee Waaqayyo hin daangessu maallaqa dhabuun kee Waaqayyo hin daangessu hiyyeessa ta'uun kee Waaqayyo hin daangessu mana dhabuun kee Waaqayyo hin daangessu qabaattus dhabdus balballi fuuldura kee jiru banamaan isa qaba isa bara baraa seentee keessa jiraatu. Gooftaan Yesuus Kiristoos nama garraamu jecha tokko yaada nama hundaa ta'u jecha ajaa'ibaa sammuu namaa beeka Waaqayyo isin warra keessatti maal jedhe beektaa iddoo isinii qopheessin dhaqaa jedhe. Iddichi immoo bal'aadha wal isin gaa faranjiin gaa hadiin gaa warra Awurooppaan gaa warra Afrikaan gaa warra Itoophiyaan gaa nama hundaan gaa kanaaf ani iddoo qopheessuun dhaqaa ofii kootti deebi'ee dhufee si fudhadha warri tara yaatanii dhuftanii jirtu warri tara yaawwattanii erga tokko dhuftan immoo shatat godhee sassaaba waan ta'eef balballi banamaadha. Dhuftanii nan nabdan takko akka hin jiru ni harka kee ol kaasina. Takka akka hin jiru banameera nama harka keessa kaasa. Banameera eegalaame. Gaafa keessummaan namatti dhufu akkamitti simatu mee natti hima. Yeroo amma biyya tokkorraa gara biyya Itoophiyaa kanatti ambaasaadoroonni biyya biraa dhufanii waan isaan irra deeman argitanii footaa nafameetti nama kabajaa dhufee keessummaan dhufe maddii lamaaniin immoo warri simatan jedhanii qophaa'anii naannoo isaa keessa ni agarta kaameraa miliyoonni hedduutti bitan naannee libsuu namichichaa kan laala maddii laalamoo fuuldura laalamoo qaawwa biyya kanaa laalamoo hirrina namaa laalamoo hin jiran sirriitti tolfamee namichi yeroo xiyyaara keessaa gadi ba'u achi keessatti warra tottooshoo jira karabaataa isaa daara isaa namatti biyya addaatti gadi ba'uuf jira waan ta'eef pirootokoolii isaa eeganii kat soofaa bareedaa. Abeta. Daandii Yesuus irra dhufu qopheessiteetta. Jireenya awwaarata jireenya cubbuudha laaqame kanatti Yesuus himachuu hin danda'u. Wal amachaa wal qoodaa maqaa wal balleessaa takka galuu hin dandeenye kota akka isaa godhu keessummaa guddaan ta'u inni furtuun daawwatu harka jiru gaaf tokko hin dhufu.
Wangeelli biyya lafaa kanarratti yeroo xiqqoo lallabama kana qabadda. Namoonni macaafa qulqulluu baratan jala dhaabatanii hubannaan godhatan taanaan amma sagalee waaqayyoo dhageessan kana yeroo isin dhabdan isinitti dhufa. Afurri amma gadhiifame kun mataa nyaata. Afura mataa nyaata. Mataarraa gad nyaata. Waannaa keessaa nyaata. Agalgaayii waannaa keessaa nyaata. Beektota waannaa keessaa nyaata. Hojjettoota waannaa keessaa nyaata. Dargaggeessa mataa nama ta'e afura nyaata. Harka koo kaasa. Waaqayyo gooftaan afura kana biyya kanarraa haru. Qabxittaa amantii hin dagatin. Dhaloonni kun waan hin jiru. Yoo garaa isa moo yoo mataa isa dhukkubu jira. Hin dubbata. Yoo isin waaqeffachuu baattaniyyuu yoo isin sagaduu baattaniyyuu warra biddeen bishaan dhugu waldaan haayileen cubichaa odoo hin taane haaleen kumaatama hedduu ulfina kan naa kennan qophaa'oo kan ta'an homaa kan hin kumne bara baraan kan kabajaa ulfina naa kennan qaba. Itti dabalamaa isinis. Kanaaf amantii kee hin gatin inni isin waan walaalaa yoo gisee dhuftu nama laaftuu bira teessee gisee dhuftu bantee biraan deebiin ishiin soomti biiraatti bantee seetti yookaan keessaa fitii deemi malee tokko lanyaan jira. Hafuura qulqulluu si keessaa gadi baasan warra akkatti si kuffisan jiru tuttuqaan barbaadin itti sisiquun barbaadin. Tokko maalumatti dubartoonni akka hindaanqoo faranjii ta'uutu jira amma hindaanqoo faranjii wal biraan sokkitu itti walii ta'u. Itti sisiqa furu akkanuma takka nama suufarbeejinii wayyeen biyya turre madde ta'uun beekuun sisiqa shamarran jala. Jala deemanii daboosa isaa kaffalamuun beeku biraan dhabamu. Amma mijoon jabanaa buutu mataan isaa akka culullee bu'ee ka'a. Intala tokkitti yeroo 70 laala. Fannoo Yesuus Kiristoos immoo yeroo meeqa laala? Dhaloota akkanaatu jira. Fagaan. Amma galgala cubbuun dalagamu salphaa miti amma ilaalta. Galgala amma ilaalta. Maanguddoon argita jaarsi gizeeraan gala. Kootii ammaa kana jokkodee agogguu kaatee deemuun cubbuun qabu garuu maaliif deemu? Bara namni safuu dhabee qullaa isaa ka'ee addunyaatti gadi ba'a. Akkanatti balbala mootummaa waaqayyoo galla ija kee irraa dhaamsi bira darbe kaayyoo kee adda baafadhu malee si fudhatee deema. Amantii keessan hin dagatinaa. Namni baay'ee dagateera. Inni kaan lakkoofsa 666 miseensa ta'ee waadaa galee dhiiga isaa kennee jira. Dargaggoonni hedduun kanaan booji'aman namni hedduun sooromnaranii waan kana dhaqanii tuqaniiru. Warri kana tuqan immoo yookaan uffannisu yookaan badii guddaa hojjetu seenan isaanii dhumni isaanii badaa ta'a. Adaraa kee iyyumatti haftee humna xiqqoodhaan amanamummaadhaan balbala banamaa sun hin dhabin. Hafuura qulqulluu fudhadhaa. Hafuurri qulqulluun tokkaayii caala. Hafuurri qulqulluu hafuura bara dhumaa caala. Humna caalu gattanii humna xiqqoo fayyadamuun barbaadina. Qabxiin ittaan waaqayyo waaqa balbala banu ta'uusaa beekuu qaba. Balbala baname sana immoo si dura kaa'ee ganaa mana miti baneera waaqa. Shanaffaan obsa qabaa. Waldaan sun obsa qabeettidha waan ta'eef obsaan amma dhumaatti eeggan waaqayyo gaaf tokko imimmaashii qaran. Jaaffaa badhaasa guddaatu siif jira. Namni nama keessa yeroo nama caalu dirqama badhaafama. Bakka namni jiru badhaafne namamu. Nama keessa namni waan sana guutummaan ta'e hin badhaafama. Barataa keessaa cimaa badhaafama. Hojjetaa keessaa cimaa badhaafama. Callifamee hin badhaafama. Kanaaf kan waaqayyo nu qopheesse balbalicha ammayyuu banaadhaa. Abbaa ol seenaa jiru hin beeknu. Abbaa gadi ba'aa jiru hin beeknu. Balbalicha immoo seenuudhaaf qopheessaa. Amantoonni sagalee waaqayyoo kana nu barsiisaa. Sodaa waaqayyoo qabaadhaa. Kadhadhaa. Yaada keessa gooftarra kaa'adhaa. Barri kun bara dhumaati. Agalgaa'otaaf kadhadhaa. Sinitti beeraan hafuurri bara dhumaa kun mataa nyaata. Nama beekaa hoggaa sana kute inni kaan hin bada waan ta'eef. Maqaa balleessuudhaan hojjeta. Ajjeesuudhaan hojjeta. Amina facaasuudhaan hojjeta. Bifa kana sagalee waaqayyoo kana isin jibbisiisa. Waldaadhaan isin wallaalchisa. Akkasi irraa fagaata. Wangeelarraa sababii namaatirraa kan ka'e. Akkasi waaqayyoon dhiiftan godha. Amantoon caalaatti dhaabadhaa. Amanamummaa fudhata.